nagaawwattanii akkam jiru? Yesuus akkam jira? Fayyaa isaatii? Akkam jira Yesuus? Gaddaa qabee akkam jira? Moo beektan? Moo maal ta'u inni? Maal ta'a jedhu namoonni? Maaliif maal hin ta'u? Eessa waan jiraatuuf? Gubbaas nan duwwaa jiraata? Nu keessa jiraata miti? Maarree keessummaa mana keenya jiraatu, gammaduu, gadduu hin danda'u? Kanaaf akkamittiin akka jiru beekuu qaba namoo beekuu hin qabnu? Gooftaan nu haa gargaaru. Kakuu haaraa keessan teessoo isaa fayyuu haa jiraatu malee nu keessas akka jiraatu beekaa. Miseensa maatii keenyaatiin Mantee nu godhatee nu keessa bule. Kanaaf mana qulqullummaa isaatii nuti. Gooftaan mana keenya jiraata. Nu keessa jiraata. Kana beekuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii Waaqayyo sila jalqabnee itti fufnaa beeka dhabnamas Waaqayyo dubbii isaa akka nu beeksisu. Yaa Gooftaa, akkuma dubbii kee irratti barreeffame si malee waa gochuu hin dandeenyu. Ati nu barbaachifta. Walgahii keenyaaf, jireenya keenyaaf, waan hallee keenyaaf nu barbaachifta. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma gidduu keenyatti argame. Dhugaa dubbii kee nuuf ibsi. Dhugaan dubbii kee kun jireenya nuuf haa ta'u. Har'a qabee filannoo keenya nuuf haa ta'u. Anaan na gargaare, obboloota koo gargaare. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiif jedhee ameen. Mata duree sila maal jedhee jalqabne kenna yaadachiisa. Meera deebi'aa? Bita kara deebi'aa? Gatiin jireenyaa? Jireenya. Gatiin jireenyaa jireenya. Sababiin isaa Waaqayyo kennaa lama nuuf kenne. Ilma isaa nuuf kenne, ilma isaa wajjinis jireenya nuuf kenne. Efesoon keessaa kan arginu. Ilma isaa nuuf kenne, ilma isaatti dabalees jireenya nuuf kenne. Ilma isaatti amannee akka fayyinuuf jireenyoo maal goonuuf? Jireenyi maal godhama? Bira deebi'amaa natti tola. Jireenyi maal godhama? Jireenya jiraatamutu nuuf kennamee jechuudha. Kanaaf amma bara kana jireenya jiraatamuuf isaaf malu kana waan biraatti akka jijjiiruun barbaadu Waaqayyo. Jireenyi akka jiraannuuf nuuf kenname kun bara kana keessa baay'ee lallabama, baay'ee barsiifama, baay'ee raajama, baay'ee waan hallee waan adda addaa godhama. Gooftaan garuu akka jiraatamu barbaada duraan dursa. Abeen jettu jiru. Jireenyi maal godhama? Maal godhama? Mee Waaqayyo waan dhaga'u jireenyi maal godhama? Gooftaan nu haa gargaaru. Akka jiraannuuf nu jiraachisa. Akka jiraannuuf umurii keenya dabale. Akka jiraannu nurraa beekota nurraa beela Waaqayyo. Kanaaf jireenya wal jijjiiruudha jenne. Amanuu jechuun Gooftaatti amanuu, kiristaana ta'uu jechuun Gooftaa wajjiniin jireenya wal jijjiiruu. Inni cubbuu keenya fudhatee fannootti ol ba'ee du'e qajeelummaa isaa nuuf laata. Ilaa isiniif jedhee du'a, isiniif jedhee fannifama. Qajeelummaa koo isiniif kenneera, isin immoo qajeelummaa koo maal godhaa? Jiraadha jechuu isaati. Jireenya wal jijjiirre jechuudha. Qajeelummaa isaa kana jiraachuun gahee keenya. Waldaan kiristaanaa ishee bara durii, ishee bara ergamootaa keessatti barsiisonni yookiin duuka buutonni Gooftaa duraan dursanii wanti isaan amantoota abbooman yookaan immoo adaraa jedhan maal akka ta'e mee haa ilaallu. Dhuguma maal akka ta'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 hanga 22 yeroo dubbistan akkas jedha.
magalitti sana keessattis wangeela labsanii bartoota hedduu edda horatanii booda gara bartoota jajjabeessaa amantiittis cimanii akka jiraatan gorsaa darbanii amantiitti cimanii akka maal godhan akka jiraatan waldaa ishee bara calqabaa keessatti iyyuu jiraachuun giddu galeessadha jechuudha jiraachuun hangafadha jechuudha akka jiraatan amantii haaraa argatan kanatti akka jiraatan amantii kiristaanummaa hin jiraatamu taanaan jireenya habiccaati hin jiraatamu taanaan jireenya dukkanaati hin jiraatamu taanaan homaa gatii hin qabu hin jiraatamu taanaan mul'achuu hin danda'u fooliinsaaf dhaga'amuu hin danda'u addunyaaf soogidda ta'uu hin danda'u ifa ta'uu hin danda'u kan inni jiraachuu danda'u kan inni dhaga'amuu danda'u kan inni dhiibbaa gaarii uumuu danda'u yoo maal godhamedha yoo jiraatamedha gatiin jireenyaa waan ta'eef hojii ergamootaa boqonnaa 13 irraas akkas jedha Yihuudotaa fi warra Yihuudootatti makaman keessaa warri Waaqayyoon waaqeffatan hedduun Phaawulosiif Barnaabaas duukaa bu'an isaanis immoo yeroo isaanitti himan ayyaana Waaqayyootti cimanii akka jiraatan isaan akeekkachiisan ayyaana Waaqayyootti maal akka godhan cimanii akka maal godhan akka jiraatan amantiin kiristaanummaa maaliin mirkaneeffamaa jireenyaan mirkaneeffama waan ta'eef kanaaf amantanii fayyuun keessan kun waan ga'aa miti fayyineerra jechuun keessan kun ga'aa miti amantii kanatti cimaatii maal godhaa jiraadhaa jedhanii barsiisaa darban jechuudha Efesoon boqonnaa 4 tokkoo qabee Phaawulos maal jedha waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa waamichi itti waamamtan tokko jira waamicha lammaffaa dhalachuu waamicha Kiristoositti amanuu waamicha Kiristoosiin filatamuutti waamamtanii jirtu kanaaf isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan waamamanii akka ta'utti jiraachuun jira waamamanii akka ta'utti jiraachuu dhiisuun jira jechuudha jireenya gosa lamatu jira akka ta'utti jiraachuu akka ta'uun isaaf hin mallettis jiraachuu isin garuu warri dhugaa kan Kiristoos taatan warri Kiristoositti amantan jireenya waamicha keessan madaalu jiraadhaa akka ta'utti jiraadhaa jireenya waamicha keessan madaalu ta'uu qaba jireenyi keessan kanaaf isinan gorsa akka jiraattan jireenya mirga abbaa madaalu jireenya mucaa Waaqayyoo ta'uu madaalu jireenya nama bara baraa ta'uu madaalu jireenya qulqullummaa jireenya qajeelummaa jireenya mudaa hin qabne jireenya Waaqayyoo gammachiisu jireenya Waaqayyootti tolu akka jiraattan isinan gorsa sababiin isaa Yesuus jireenya isiniif kenne gatiin jireenya waan ta'eef Filiphisius 1:27 akka jedha Phaawulos wangeela Kiristoosiif akka ta'utti jiraadhaa jedha akkamittiin akka ta'utti jireenya wangeela kana madaaluu jiraadhaa jireenya dubbii kana wajjiniin walii galuu jiraadhaa akka ta'utti jiraadhaa egaa yeroo qabnu malee barsiisni gooftaa keenya Yesuusis ta'e barsiisni ergamoota isaa hundi barsiisni kakuu haaraa jireenya giddu galeessa godhata ragaa hedduu lakkaa'uu dandeenya amantiin jireenya of keessaa hin qabne du'aadha jedha sagalee Waaqayyoo du'aadha amantiin jireenya of keessaa hin qabne mul'achuu hin danda'u dhiibbaa uumuu hin danda'u dhaga'amuu hin danda'u babal'achuu hin danda'u yoo babal'ate illee callisee aadeeffamee babal'ata nama harkisuu hin danda'u Waaqayyoon of keessatti keessummeessuuf keessa bulchuu hin danda'u fafakkeessuun akka amantii Fariisotaati Fariisonni seera raawwachuu kan hangashan lallabuu kan hangashan barsiisuu kan hangashan garuu hin jiraatan qubaan iyyuutti hin bu'an walitti bu'iinsi isaanii gooftaa wajjiniin waa'ee jiraachuu dhiisuuti hin jiraattan maal godha lallabuun keessan barsiisuun keessan maal godha hin jiraattan qubaan iyyuutti hin buutanii
hamma du'aatti akkanni dabarfamee kennamu kan isaan godhan akka jiraachaa hin jirre waan isaanitti neef. Sababiin isaa gooftaadhaaf jiraachuun dhimma hangafa waan ta'eef jiraadhaa. Achi gidduudha warra jiraachuuf murteeffatan isatti amanee isaan isa duukaa bu'e. Warra akkas garaa jabaannee isaaf jiraannu Waaqayyo nu haa taasisu jedhu. Yaa michoota Waaqayyoo ta'uu yoo barbaadan, michuu Waaqayyoo, jaalallee Waaqayyoo, nama garaa Waaqayyoo qabu ta'uu yoo barbaanne isaaf jiraachuu. Jaalalli kanaan beekama, jaalalli kanaan mirkaneeffama malee sin jaaladhaadhaan miti. Sin jaaladhaan baay'ee nama baragan. Akkan si jaaladhuun beekta yaa gooftaa jenna maqaa. Garmalee jaalalli kee kun gubee na waade jenna faarfannaa. Gubee na waade, tumee na baase, na raachuuf, na affeeruu fi na ajjeesuuf fadhina mala. Hayi. Jaalalli akkasii jaalala foonii yoo ta'e malee jaalalli Waaqayyoo akkasii nama godhu. Jaalalli Waaqayyoo obboleessa nama jaalachiisa, obboleettii nama jaalachiisa, gara namaa nama geessa. Wangeela dhugaa bahi nama godha. Wangeelaaf jiraadhu nama godha malee nama maraatu, nama ngubu, nama waadu joo. Yoo na jaalladha maal godhaa jedhe gooftaan? Abboonni koo egaa bakka kam? Yoo na jaalladha anaaf jiraadhaa. Yoo na jaalladha ana fakkaadhaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Gatiin jireenyaa jireenya duwwaa waan ta'eef. Kanaaf barsiisonni yookaan duuka buutonni gooftaan mataan isaas Phaawulosis cimsanii jala muranii kan isaan barsiisaa turan amantiin kiristaanummaa jireenyaan calaqqisuu akka qabu, jireenyaan mul'achuu akka qabu, jireenyaan baay'atee addunyaa kana haguuguu akka qabu. Barri kun immoo baratti jireenya irraa kufnedha jiru. Maal dhoksinaa baratti jiraachuu dhiifnedha. Gooftaan immoo warra jiraatan keessa jiraata. Hin jiraannu taanaan ona duwwaatu deemaa oolee gala. Waan adda addaa seera adda addaa raawwatee gala. Manni gooftaan keessa hin jirre gatii hin qabu. Jireenyi gooftaan keessa hin bulle gatii hin qabu. Gooftaan immoo kara deemaa keessa hin bulu. Warra isaaf jiraatan keessa bula. Hojii jirtu jiru. Kuni wangeela Kiristoos. Isaaf jiraachaa jirraa. Jiraachaa jirtu. Isin keessa jiraachaa jiraa. Anatti qabamaa jiraadhaa. Anis isin keessa duraan dursa garuu isintu anatti qabamee jiraadha. Anatti qabamaa jiraadhaa. Anaaf jiraadhaa. Gaafa sana dhufee isin keessa jiraadhaa. Gaafa dubbii kootti qabamtan, gaafa naaf abboomamtan, gaafa anaaf adda baatan, gaafa mandhee koo taatan, gaafa mana koo taatan. Jireenyi keessa mana qulqullummaa hafuura koo gaafa ta'e, iddoo hafuurri koo boqotu gaafa ta'e. Bara kana keessa jireenyi keenya firoota koo waan baay'ee kan guutame ona ta'eera, gola bineensaa ta'eera, gola hamminaa, gola jallinaa, gola siyaasaa, gola aadaa ta'een rakkisa. Gooftaan immoo maxxanee jiraachuun barbaadu. Waan lama waan sadii duukaa dabbaallee ta'ee jiraachuun barbaadu. Isa ofiisaa du'eef ofiisaa duwwaa keessa jiraachuu, ofiisaa bulchuu, ofiisaa bareechachuu barbaada. Ameenidha. Ameen. Duwwayyuu mootiin ulfinaa ol haa galu isa wayyuu inni nuuf du'e inni nu keessa jiraachuu isaa wayyuu kan isaa duwwaa yoo taane wayyuu jiru. Kanaaf jireenyi bara kana garmalee jireenyi namaa jireenyi amantootaa miidhamaadha. Waan maalletu keessa bulee gamsiisa. Waan isaan fayyadne, waan bor darbu, waan bor irraanfatamu, waan seenaa bara baraaf keessaan qabnetu jireenya keenya balleessaa jira. Jireenyi kun garuu gooftaan waan akka keessa jiraatamuuf kan inni eeyyamameef. Gooftaan akka ittiin mul'atu, fooniin gooftaas keessaa akka urgaa'u, calaqqeen gooftaan irraa akka calaqqisu, soogidummaan isaa ifti isaa kan irraa mul'atu. Gooftaan illee maal jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:31 irraa isin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan dhuguma bartoota kooti jedhe. Dubbii kootti qabamtanii yoo maal gootan? Yoo jiraattan maal gootu? Bartoota kooti jedhe. Yoo jiraattan ta'ee deebisaa yoo jiraattan bartoota kooti jennaan yoo jiraattan ta'ee bartoota koo miti. Nuti isa qabna.
dubbisaa ta'e qabatanii jiraannu jireenya mul'isuu moo warra callisanii malee deemnu har'a ta'uu guyyaan jiru eenyu taane akka beeknu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf gatiin jireenya yeroo jennu Waaqayyo jireenya akkamii nurraa barbaada? Jireenya akkamiitu Waaqayyoon gammachiisa? Kutaanuma kana duwwaaf qabxiiwwan afur isinitti hima. Jireenya Waaqayyoon nurraa barbaadu maal akka ta'e. Inni tokkoffaani jireenya ilaalcha bara baraa irratti xiyyeeffate nurraa barbaada Waaqayyo. Jireenya akkamii? Jireenya ilaalcha bara baraa irratti xiyyeeffate, jireenya ilaalcha bara baraa hangafsiisu, jireenya ilaalcha bara baraaf moo'ame, jireenya ilaalcha bara baraaf sammiti of godhe, jireenya akka nama bara baraaf jiraatu barbaada nurraa. Nuti warra bara baraati waan taaneef isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Isatti amannee jireenya bara baraa arganneerra. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Jireenya bara baraa argachuun keenya duwwaan ga'aa miti. Ilaalchi keenya, adeemsi keenya, gochaan keenya, deddeebiin keenya, tajaajilli keenya, ba'uuf galuun keenya isa bara baraa duukaa kan walii galu ta'uu qaba. Warra bara baraati jecha akka warra gajjallaa jiraachuu hin qabu. Warra bara baraati jecha akka nama foonii jiraachuu hin qabu. Warra bara baraati jecha akka warra baduu, akka cubbamoota, akka jalloota, akka warra jiruu dukkanaa keessa jiranitti deddeebi'uu hin qabu. Nuti warra bara baraa edda taanee akka warra bara baraatti jiraachuutu nuuf mala. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Yohannis 10:8 akkas jedhe, ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Nuuf kenneera, maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Nuti warra bara baraati. Garuu warra gajjallaa turre, warra dukkanaa turre, warra baddu turre, warra hojii dukkanaa sana waaqessuun, warra seeqanaaf bullu turre, warra Waaqayyoon hin beekne turre. Adda nu baase, nu fo'atee, kan isaan godhatee jireenya bara baraa nuuf kenne. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf Gooftaatti amanuu jechuun ijoo karaa biraa ilaalcha keenya jijjiiruu jechuudha. Yaada keenya jijjiiruu, jireenya keenya jijjiiruu, jireenya keenya, yaada Kiristoos fakkeessuu, hawwiin keenya hawwii Kiristoos wajjin, miirri keenya miira Kiristoos, dheebuun keenya dheebuu Kiristoos, fedhiin keenya fedha Kiristoos akka ta'u walii galuu jechuudha. Ija Gooftaan ilaaluu, waan tokko ilaaluu, gurra Gooftaan dhagahuu, garaa Gooftaa qabaachuu, madaallii Gooftaan itti madaaluu, waa tokko madaaluu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenya akkasii nurraa barbaada. Haalota isin mudatan akkamiin ilaaltu isin? Jireenya biyya lafaa akkamiin ilaaltu isin? Faayidaa biyya lafaa akkamiin ilaaltu isin? Madaallii Gooftaatiin akka ilaallu. Yoo ta'e yoo ta'uu baate nama bara baraati. Ameen. Ani galgala qaba, ani gonfoo qaba, ani nama bara baraati. Rakkinni kun hin darba. Ta'es gaarii ta'uu baates ani nama bara baraati jennee. Kun har'aaf malee borna duukaatti bufu jennee. Gadda keenya haa ta'u, gammachuu keenya haa ta'u, milkaa'ina keenya haa ta'u. Otoo garmalee ittiin booniin, otoo garmalee irratti irran ciisiin yookiin ittiin garmalee of hin jajiin. Isa duwwaa ajajannaa keenya godhannee, hirkoo keenya godhannee, ilaalcha bara baraa gabbifannee akka jiraannu barbaada. Yohannis 6:27 akkas jedhe Gooftaan. Isa bara baraaf jiraatu, buddeen bara baraaf jiraatuuf malee buddeen isa baduuf hin jiraatinaa jedhe. Yookiin hin hojjetinaa. Yohannis 6:27. Isa bara baraa sana abbaan Waaqayyo chaappesseera jedhe. Isa bara baraaf jiraadhaa. Isa hin badaneef jiraadhaa. Buddeen hin badne jira, buddeen hin badu jira. Callisnee dhuma isuma har'a duwwaaf dafqina yoo ta'e, isuma har'a duwwaaf dadhabna yoo ta'e, isa gubbaaf kaayaa qabnu yoo ta'e, ilaalcha isa gubbaa keessaan qabnu yoo ta'e, egereen keenya balaa qaba.
Kanaaf ilaalcha jireenya bara baraatti xiyyeeffate akka qabaannu barbaada jireenya akkasii. Namni ilaalcha bara baraatti xiyyeeffatee jiraatu nama of ganeedha. Nama waa'ee dhimma isaa dhiisedha. Nama mootummaa Waaqayyoo ofirratti hangafsiisee qajeelummaa isaa ofirratti hangafsiisee isa kaan lammaffaa godhee jiraatudha. Of ganuun baay'isee barbaachisaadha. Of ganuun baay'isee barbaachisaadha. Yoo of ganne malee gooftaa gammachiisuu gooftaa jiraachuu hin dandeenye. Of ganuu jechuun simbeeku jechuudha. Waggaa 30 har'aan gooftaa amanii isa dura nama kanaaf kan yaadu anuma. Nama kana jiraachisuudhaaf wal'aansoo qaba ture. Kan siraa garaan hojjedha ture. Nama kana gammachiisuudhaaf nan tuuta. Nama kana gammachiisuudhaaf caatii nan qaama nan dhuga nan machaa. Isa kunuunsuudhaaf wanta hin goone hin jiru. Tona akkasitti jiraadhu gooftaan kun na argate. Sana booddee waa'ee nama kanaa dhiisinaan jedhe nan dhiise. Hamma irratti waa'ee nama kanaa dhibbadhu takkaatti kenneera. Waggaa 5 tokko boodamoo hojii mootummaa lama jedhee booda waggaa 23 har'aa hojichumayyuu dhiisee wangeela kanaaf jiraachuuf of ganee hin galu. Of ganuun koo har'a na fayyade malee namni ni anaan an dhugaa baatu na gargaare na guddise nagaa naa kenne boqonnaa naa kenne na milkeesse. Aara galfii naaf ta'e isan dura ofiif yaadu caalaa kan naaf yaadu argadhe maqaan isaa ulfaata. Ameen. Of ganuu jechuun waa'ee dhimma dhufii dhiisuu irratti gatuu jechuudha. Filaanii malee jiraachuu jechuudha miti. Filaanii karoora barbaachisaadha. Dhiphachuun garuu barbaachisu. Yaadda'uun hin barbaachisu. Isatti of kennu. Ana dhugaa kan barbaadu of haa ganu akkuma jedhe. Namni ilaalcha bara baraatiin qabamee jiraatu of ganeetu jiraata. Of dhiisee. Phaawulos akkas jedha. Ergaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 irraa. Egaa warri jiraatan isa isaaniif du'e du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraanneef inni isaaniif du'eera jedha. Ofii isaaniitiif akka hin jiraanneef ofiif jiraachuun dhorkamne jechuudha. Yesuusitti amanuu jechuun ofiif jiraachuu dhiisuu, ofittummaa dhiisuu, ofiif yaadda'uu dhiisuu jechuudha. Ati isaaf jiraattaa inni siif jiraataa jechuudha. Haaleluyyaa. Ameen. Dhageessanii? Ati isaaf jiraattaa inni immoo siif jiraata jechuudha. Ati mootummaa isaa dursitaa inni immoo si dursiisaa jechuudha. Nama of ganu. Namni ilaalcha bara baraa qabamee jiraatu karaa biraa akka keessummaatti jiraata. Akka keessummaatti jiraata. Keessummaan itti toles, itti toluu baates badaa dhimma godhatu. Maal abdataa? Gaafa barri keessummaa isaa yeroo keessummaa isaa darbu mana isaa abdata waan ta'eef nama edda manaa ba'ee gara ji'a 3 bituu. Ijoollee 4 qabaa. Haadha manaan gara malee jaalladhu hin qabu. Amma iddoo as dhufee paastor fa'aa ganama akka iddoon ciisichaa isinii ta'eera. Buna dhugdanii tasaasanii iddoon boqodhee jiru immoo Minisootaa. Maatiin bira boqodhee jiru garuu malee naaf yaaddo maaloo yaadni kun isin hin taane iddoon ciisichaa isin hin taane namni sun gammachiisuuf waan isaanii hin goone hin jiru. Amma fidee yoo kunuunsaniyyuu garaan koo as hin jiru biyya jira. Keessummaadhaan biyya kanaaf. Ni galee? Biyya lafaa akkasumas akkas ta'uu qabdi. Bu'aa ba'iin baay'ate wanti hundinuu akkati yaadde ta'es dhiises ati keessummaa. Kan caalu si eeggata galgala caaluu qabda gonfoo caaluu qabda abdii caaluu qabda gammachuun boorofne qabda. Jireenya gargar hin cinnetu si eeggata waan ta'eef akka keessummaatti jiraachuu qabda. Akka keessummaatti yoo akka deemnu hin beeknu. Yoo akka deemnu hin beeknu. Bu'aan sodaannu. Arfiin du'aa cabeera. Wangeelli kun dhugaa. Du'aan sodaannu du'a isaa galgalatti. Du'atti maxxannee jiraannu. Duuni nun naasisuu hin danda'u, nu doorsisuu hin danda'u. Dhuguma. Du'a riqicha du'aa gaafa hin ce'u ulfina isa caalutti akka hin ce'u beekan.
keessummaatti jiraachuudha qorichi biyya lafaa kana. Mana kanaaf akka baadiyyaatti akka nama lafaatti akka warra kaanitti jiraadhu jettan mataadhaa cabdu siniin ta'u. Garummaan akka keessummaatti toon dagatiin namoota warra deemu akka taane toon dagatiin waan hojjechuun nuuf malu waan hangafsiisuun nuuf malu hangafsiisaa asirra jiraachaa gubbaa kaawwachaa gubbaa kuufachaa abdii horachaa achitti akkaawuntii achitti banachaa jiraachuu. Waaqayyo ilaalcha kanatti nu haa guddisu. Akka keessummaatti jiraachuu. Ilaalcha bara baraa keessa namni jiraatu akka keessummaatti Phexros akkas jedhe isin warra ormummaatti jiraattan warra biyyaa baafattanidha jedha Phexros isa calqabaa 2:11 isin warra ormummaatti jiraattan warra biyyaa baafattan isin dhufteedha isin keessummaadha barri keessummaa keessan kun hin darba kanaaf badaa garmalee lammiin keessan hin gaddi garmalee abdiin kutinaa ta'es ta'uu baates isin eegalee qabdu isin galgala qabdu akka keessummaatti jiraadhaa. Kanaaf namni ilaalcha bara baraatiin qabamee jiraatu keessummaatti jiraata. Ibroota 11:13 maal jedha? Biyya lafaa irrattis ormaaf karaa adeemtuu akka turan beekaniiru jedha. Orma akka turan beekan qulqulloonni durii sun karaa adeemtuu akka ta'an biyya lafaa nuti orma biyya lafaa nuti biyya lafaa karaa adeemtuudha. Garuu mana qabna, ulfina qabna, mana gooftaan harka isaatiin hojjete qabna. Mana Ameerikaa caalaa bareedu qabna. Ameerikaan mana sanatti hin gittu gonkumaa. Ameerikaa akka namaatu hojjete ishee sana garuu harka gooftaatu hojjete joo. Achi mana qabna, galgala qabna. Kanaaf harka karaa deemtu orma. Kanaaf namni jireenya bara baraatiin qabamee jiraatu akkasittiin jiraata. Namni jireenya bara baraatiin qabamee jiraatu eenyummaa isa karaa Kiristoos argate kana hangafsiisee jiraata. Namni eenyummaa lama qaba. Eenyummaa foonii fi eenyummaa isa karaa Kiristoos argate. Isa kamtu nama boonsa? Isa kamtu hangafa? Isa kamtu hangafuu qaba? Isa kamtu dursuu qaba? Eenyummaa sammuu fooniin argannee jira. Eenyummaan inni karaa Kiristoos argannee jira. Sanyiin inni lammaffaa irraa dhalannee jira. Namni ilaalcha bara baraan qabamee jiraatu sanyii isa lammaffaaf bitamee hangafsiisee dursiisee sanatti boonaa jiraata. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isin maalitti boontuu ta'a? Eenyummaa sanatti boontu. Barri kun baratti waan hedduun gooftaattiin dorgomaa jiranidha. Waan hedduutu Waaqayyoon dorgomaa jira bara kana. Eenyummaan darbuu gooftaa dorgomuun barbaada. Baratti namni gooftaa caalaa sabummaatti boonu, biyyummaatti siitizinii isaatiin boonu. Namni ilaalcha bara baraan qabamee jiraatu Rabbiin boona maqaan isaa ulfaatu. Rabbummaatiin kun kan Rabbii kan gooftaa kan Yesuus ta'utu isaaf hangafa. Kanaaf isin eenyuun boontuu ta'a. Sanyiin barneerraa isa dhalaftee sanyii isa bara baraa sanyii isa lammaffaa sanyii filatamaa sana isin qomoo filatamaadha jedhamneerra nuti. Filatamuu isaa barnootaan hin argamne isa qomootiin hin argamne dandeettii keenyaan hin argamne warqeef biyya lafaatiin hin argamne Waaqayyo tola nu filate karaa isaa maqaa Yesuusiin. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isaan boonna isin sanyii filatamaadha kan jedhamne saba irraa dhalannee miti. Namni hundumtuu cubbamaadha. Eenyullee fuudha Waaqayyootti sabummaa isaatiin boonee jireenya bara baraa galuu hin danda'u. Maal hin dhagaa? Dhugaa jiru dhugaa. Kan boonu hundumtuu eenyuun haa boonu jedha sagalee Waaqayyoo. Eenyuun haa boonu jedha. Waaqayyoon haa boonu. Kiristoosiin haa boonu. Namni ilaalcha bara baraa keessa jiraatu gaa eenyummaa isa karaa Kiristoos kana hangafsiisee sanaan boonee sanatti gammadee sanaan haala galfatee jiraata. Isatu kan bara baraati waan ta'eef. Tole. Jireenyi inni lammaffaan Waaqayyo nurraa barbaadu maalidha? Hangammaatti waa'ee isa tokkoffaa dubbachaa ture. Kana booddee qabxiiwwan nurraa hanga gabaaboo. Jireenyi Waaqayyo nurraa barbaadu inni lammaffaanii jireenya barsiisa ayyaana Waaqayyoof bitamu nurraa barbaada Waaqayyo.
Kaleessa akkuma dubbanne Waaqayyo ayyaana nuuf kenneera moo nuuf hin kennine? Namoonni jirtu jiru. Ayyaanni nuuf kenneera miti. Ayyaanni kun maal fa'aa godha jenne nama fayyisaa. Ayyaanni kun cubbuu nama gansiisaa. Hawwii biyya lafaa nama gansiisaa. Qajeelummaatti akka jiraannu nama godhaa. Nama barsiisaa. Of qabuu, of abboomuu, of qabuu. Waaqayyo fakkaatanii jiraachuu nama barsiisaa jedha Phaawulos Timooteeyoon maal Tiitoof yeroo barreesse. Tiitoo boqonnaa 2:13. Ayyaanni Waaqayyoo nuuf kenname kun hojiidhaaf nuuf kenname. Ayyaanni kun barsiisaadha, ayyaanni kun gansiisaadha. Walii galtee gargar kutaa. Yeroo amanee wanta biyya lafaatti garuu jaalladhu keessaa tokko farsoodha. Farsoon dhiiguma koo keessa jira, dhiiga koo keessa. Kanaaf gaafa amanuuf murteesse nam qorame amma gaafa farsoon nan dhiisaan jedha. Danda'ee farsoon dhiisu dhokadheen galgala kana dafee manatti hin galu dhokadheen ilma fudhaan murteeffadhe. Galgala dhaqee nan amanee yeroo amanu Waaqayyo hafuura sana na keessaa rumute. Natti ajeesse fooliin farsoo guyyaa sanaa jalqabee na keessaa cite maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Eenyu kana godhu? Ayyaana Waaqayyoo kana godhu. Kan namni hin dandeenye nama dandeessisa. Nan dadhabee waan jettu qabdaa. Nan dadhabee kana gochuu nan dadhabee. Kas raawwachuu nan dadhabee kana obsuu nan dadhabee kan jettan jirtu jiru. Isin dadhabaadha. Kan danda'u garuu isin keessa jira. Isa dammaqsaa. Isatti of kennaa. Isa isin dadhabdan kan isin dandeessisu humni jira. Ayyaanni Waaqayyoo. Kanaaf barsiisa ayyaana Waaqayyootti qabamnee jiraachuu jireenya dubbii Waaqayyoof abboomamu fuula Waaqayyoo duukaa walii galuu nurraa barbaada Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyoo malee jiraachuuf kajeellaa biyya lafaa gannee ganuudhaan akka jiraannu walii galtee biyya lafaa irraa qabnu gargar akka kutnu nurraa barbaada. Kun barsiisa Waaqayyooti. Deebi'ee mul'achuu Gooftaa Yesuus kaleessa kutaa kana dubbanneera. Gooftaa Yesuusiif dammaqnee akka jiraannu nu barsiisa ayyaanni kun. Ayyaanni kun bara kana keessa of qabuutti akka jiraannu, qajeelinatti akka jiraannu, namoota Waaqayyoo taanee akka jiraannu, gara gaariitti gorsee gara gaariitti nu deebisa. Nu barsiisas ayyaanni kun. Barsiisuudha. Hojiin isaanii guddaan ayyaana kanaa tokko barsiisuudha. Barsiisa inni barsiisu duukaa walii galuu qabna. Kan inni jaallatu jaallachuu qabna. Kan inni jibbu jibbuu qabna. Karaarra inni gorisii hin jedhe irra goruu qabna. Filannoonni sii filatu filachuu qabda. Haal duree tokko malee kun barsiisa ayyaana Waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf jireenya barsiisa ayyaana Waaqayyoof abboomamu bitamu nurraa barbaada Waaqayyo. Barsiisa hafuura qulqulluu barsiisa dubbii Waaqayyoof bitamtu hin abboomamtu. Barsiisa Kiristoos Yesuusiif hin bitamtu. Barsiisa sagalee Waaqayyoof hin abboomamtu. Waaqayyoon hin sodaattu, nama hin jaallattu. Iddoo qabdu moo amaleeffannaadhumaan waan nutti fakkaateef waan warri gamaa godhaniif akkuma barbaanne moo akka Waaqayyo barbaadutti jiraannaadha. Kanaaf Waaqayyo jireenya barsiisa dubbii Waaqayyoof bitamu nurraa barbaada. Gooftaan waa gargaaru. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan jireenya akkamii nurraa barbaada Waaqayyo? Jireenya waa'ee isaa dhugaa ba'u. Jireenya waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u nurraa barbaada. Yesus Kristos maaliif lafa nu kaa'e yoo jettan akka dhugaa baanuuf waa'ee Yesus akka dhugaa baanuuf kanaaf jiraanna jiru. As buddeenaaf miti kan jiraannu. Inni hangafti Waaqayyo lafa kana irratti umurii nuuf kenne buddeenaaf akka jiraannuuf ijaarrachuuf akka jiraannuuf miti. Hojii Kiristoos akka hojjennuuf waa'ee isaa akka dhugaa baanuuf jireenya waa'ee isaa dhugaa ba'u nurraa dheebota nurraa barbaada Waaqayyo. Dhugaa ba'uun karaa lama gaggeeffama. Dhugaa ba'uun karaa lama. Dubbii afaaniif jireenya dhugaa ba'u.
Kuni lamaan gargar fotoquu hin danda'u. Kana lamaan gidduutti madaalii keenya eeggachuu qabna. Afaan duwwaadhaan dhugaa ba'umsa sana eessaan iyyuu hin ga'u. Eenyuyyuu namni dhaga'ee hin fayyadamu sana qofaasaa. Afaaniinis jireenyaanis dhugaa baatota isaa akka taanu barbaada. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jireenya afaaniin isa dhugaa ba'u, jireenyaan isa dhugaa ba'u barbaada Waaqayyo sirraa. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti isin waamee jedha Phexros. Hojii isaa isa jajamaa arraba keessaniin akka labsitan, jireenya keessaniin akka labsitan, namoonni isin arganii isin ilaalanii Kiristoos isin keessaa akka argan, dubbii afaan keessan keessaa, gochaa keessan keessaa, gara laafina isin gootan keessaa namoonni Kiristoosin akka argan. Jireenya waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u, jireenya arjummaa Kiristoos calaqqisiisu, jireenya dhiifama Kiristoos calaqqisiisu, jireenya gaarummaa Kiristoos mul'isu jiraachuu sanaan dhugaa qabaatu barbaada. Labsuun arrabaanii, labsuun jireenyaan, labsuun hojii keenya, dhugaa ba'uun hojii keenya, hanga handaara biyya lafaatti dhugaa baatota koo taatu jedhamneerra. Biyya sanaaf deemni Waaqayyo asisin kaa'ee jiru. Naxxanistanii maqaan jiraa hojjetanii akka jiraatan duwwaa miti. Foon keessan duwwaaf hojjetanii akka jiraatan miti. Waa'ee isaa dhugaa qabaatan hangafummaatti kan waamamtan. Mishiinaroonni Kiristoos biyya kanaa isin yaada. Saba biyya kana jiraatuuf calaqqee Kiristoos akka taatan, foonii Kiristoos akka taatan, waajjira keessanitti, ollaa keessanitti, nama hundumaa Kiristoosin calaqqisiisuudhaan gara mootummaa isaatti akka waamtan Waaqayyo ergamoota godhee iddoo kana isin kaa'e. Hangam dhugaa baatu. Arrabni keessan hangam dhugaa ba'a, jireenyi keessan hangam dhugaa ba'a saba Waaqayyoo. Waaqayyo kanaaf nu muudeera, kanaaf luboota kakuu haaraa nu taasiseera maqaan isaa ulfaatu. Ameen jedhaa. Ilaa Kiristoosin tajaajiluun yeroo isaa har'a. Arrabaanis jireenyaanis gubbaa deemnee gaabbuutu jira. Yoo jireenya bara baraa dhaalleeyyuu gonfoon kan argamu hojiidhaan, dhugaa ba'uudhaan, tajaajiluudhaan argama gonfoon. Gonfoo barbaaddu? Moo barbaaddu? Hin barbaaddu yoo ta'e nan dhaabatti nan gabu. Barbaaddu? Gonfoon egaa hojii malee argamu. Dhugaa ba'uunsaan argama. Waa'ee isaa himuudhaan, waa'ee isaa jiraachuudhaan argama. Dhugumaatti fayyadamuudhaan hin gaabbina saba Waaqayyoo. Gubbaa keenya wayyoon okanan seenii, okanatti hin fakkaanne. Namicha sireetii jiraatu tokkotu ture. Seenaa dhugaadha kun nan dhaga'e. Hiyyumarraan kan ka'e sireetii irra jiraataa yeroo tokko inni dhukkubsate. Namni isa yaasisus hin turre, hin beela'ee, rakkatee, bara dhiiraa dhukkubsatee ittiin du'e. Kanaaf owwaaluuf jedhanii yeroo isa qopheessan wayyaa isaa gaafa irraa baasan wayyaa isaa keessaa waa argan. Namichi kun hin beeku malee carraan lotorii miiliyoona hedduu kan ba'e kiisii isaa keessa jiru. Inni garuu beelaan du'e. Nama gaddisiisu. Isarraa hafee sabaaf ta'uu kan danda'u ture inni kiisiitti baatu. Inni garuu waan qabu ofirratti wallaalee hin du'e. Har'a jiraachuun akka nuuf malu, jiraachuu dhiisuun, tajaajiluun akka nuuf malu, tajaajiluu dhiisuun gaabbii akkasii nutti uumama gubbaatti. Wayyoo odoo kanan seenee nutti hin fakkaanne akkas jechuun Waaqayyo namaa oolchu. Kanaaf Gooftaa tajaajiluun har'a waa'ee isaa arrabaan dhugaa ba'uun, waa'ee isaa jireenyaan dhugaa ba'uun, arjummaa gochuun, gaarummaa gochuun, mootummaa isaa biyya kanattis haa ta'u biyyatti babal'isuun har'a. Wangeelli biyya keenyaa har'a qaawwa gurguddaa lama qaban. Biyya sana jiraatu hojii wangeelaa hojjetaa waan ta'eef sirriittanii qabu. Qaawwa gurguddaa lama. Tokko gonkumaa wangeela kan inni dhageessee jiru Waaqayyoo. Sabaaf sablammoonni 33 ta'an har'a hin dhageenye wangeela Itoophiyaa keessatti. Garuma saba keenyatti yoo deebine har'a Oromoon Harar wangeela hin dhageenye, Oromoon Shawaa, Oromoon Baalee, Oromoon Arsii wangeela hin dhageenye. Kun hojii manaa keenya. Dhuguma
lafa sanaaf biyya sanaaf saba sanaaf yaadna yoo ta'e kadhannaa keenya irraa eegallee waan dandeenyu hojii wangeelaa biyya sana keessaa gumaachuu qabna dhuguma Kiristoos irraa lammaffaa dhalanne taanaan. Dhugumaan ergamaa dabaree kan kooti waaqayyo carraa naaf kenne jenna taanaan waan biraa eeguun barbaachisu wangeela furmaanne biyya keenya. Argaa jirtu wangeela kan nagaa buusu kan araara buusu kan misooma fidu wangeela kan nama jijjiiru wangeela. Kanaaf waa'ee isaa jireenyaan dhugaa bahu arrabaan dhugaa bahu maallaqa keenyaan dhugaa bahu waan dandeenyuun dhugaa bahu jireenya akkasiin dhugaa barbaada. Kun dubbii waaqayyooti kun sagalee waaqayyooti kuma sana dubbadde yoo na jaallatan maal godhaa jedha abboommii koo eegaa gatiin jireenya waan ta'eef yoo na jaallatan dhugaa naaf ba'aa na lallabaa yoo na jaallatan inni dhuma jireenya kamiin irraa barbaada waaqayyo jireenya isaa adda bahee barbaada jireenya wal makoo barbaada jireenya wal unatee wal makee wal borcee jiraatu barbaadu. Argaa jirtu nawajji jirtu kuni wangeela jireenya kamii barbaada jireenya isa duwwaa adda bahee jireenya qulqullummaa jireenya qajeelummaa jireenya waaqayyoon sodaachuu jireenya kan Kiristoos duwwaa ta'e dhugaa barbaada. Nuti saba addaati saba qulqullummaadhaaf waamame nuti inni si waame qulqulluu akka ta'e isinis jireenya keessan hundumaa maal ta'a jedha gartokkee jireenya keessan hin jedhamti jireenya keessan hundumaan maal ta'a qulqulloota ta'a. Hundumaan jireenya wal makuun barbaadu waaqayyo jireenya isa duwwaaf adda bahe isa duwwaaf. Egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e isinis warra mudaa hin qabne ta'a jireenya qulqulluu qabaadhaa wal makuurraa adda ba'a. Wal makuun bara kana mata koo waldaa kiristaanaati adda baatee jiraachuu dadhabuun bara kana rakkina kiristaanaati joomu. Waggaatti 23 tajaajila yeroo koo kennee waan ta'eef magaalatti baadiyyaatti rakkina biyya keenya keessa jiru nan beeka. Wal makiinsi sinkritism gar malee mata booda gooftaan immoo wal makiinsa barbaadu maxxanee jiraachuun barbaadu dabbaalli ta'ee jiraachuun barbaadu iddoo lama dhaabbannee asis achis akka tajaajilu hin barbaadu. Shumburaaleen isaa lagaa bittu geerarri Oromoo shumburaaleen isaa lagaa badii isaa dhabamanii ijoollee biyya abbaa koo hundumaa keessaa qabnaa maal keessaa na dhabanii oo hin jiru geerarsa akkasii hin ta'as tokko filachuu yoo Kiristoosin tokkicha filachuu malee iddoo lama dhaabbachuun hin ta'u. Kiristoos keessaa duwwaa qabaachuutu nama gasha. Kiristoosiif jiraachuu Kiristoosiif adda bahuu duwwaatu nurraa barbaadama. Waaqayyo kana fedhiinsaa malee jireenya wal makoo sabni Israa'el kanaan Waaqayyoon gaddisiisu turan jireenya wal makoo itti dubbata isaan deebisa tole jedhu xiqqoo abboomu xinnoo turanii wal maku turan kanarraa kan ka'e garmalee Waaqayyoon gaddisiisu turan jireenya wal makoo irraa Waaqayyo adda nu haa baasu. Jireenya qulqullummaa adda bahe jireenya mi'eessu jireenya ibsu nurraa barbaada Waaqayyo hin mi'eessaa jireenyi keenya. Isin ifa biyya lafaati isin soogidda biyya lafaati isin mandara tulluratti ijaaramtanidha. Soogiddaati mana keef soogidda gaa'ela keef soogidda ijoollee keef soogidda ollaaf soogidda waajjira keetti soogidda Ameerikaaf soogidda dhalootaaf soogidda mi'eessuu qabdaati. Soogidummaa of keessaa qabne gatii qabu. Gaafa sanbataa duwwaamti soogidummaan yeroo hunduma soogidda yeroo hunduma mi'eessu yeroo hunduma Kiristoosin fakkaatanii mul'atu malee takka haara galfatanii takka ol ba'anii takka gadi bu'u miti. Yeroo ni teoloojii kolleejii baradhu mucaa hiriyyaa tokko qabna. Akkuma keenya barataadha. Yeroo mana barumsaa jirtan walitti qoosuu, wal aarsuu, wal falmuun tokko jira. Kanaaf haasawuu gashatu garuu malee dubbata. Kanaaf dubbatee akka ijoollee hin aarsa.
gaaf mucaan jedhan dubbatu guyyaa guutuu. Maal taatee arguu callisteettaa jennaan fanni kabiraa kan jedhu fannoo irra jira. Kanaaf du'eeraa mun jedhu. Sangaan oollee borummoo ganamuma gaafa cireetti yeroo wal agarru ibidda ta'e maal taate gadamuu jedhu fannoo irraa gadi buusan. Kanaaf amma likki isaaniitti muufan gadi bu'ee kana booddee immoo oolmaa. Hai, mana kasih tahu. Gadi buku, ol bau, gadi buku, ol bau. Jadi ini kasih berbaca sudah. Gadi buku stay, acuma fikir matra, crucified. Acuma warra rubah, fakir fanni famanenti. Ani maltera jera Paulus duera, ani fanni famera, ani hinjur jera. Esen jera fanni famera jera. Amma itu jera Kristus jera. Amma itu mulai Kristus ani hinjur. Justat. Situ jera mau goftat jera. Eropa yang itu, oh, marah itu bukan terlalu, takkan gashina, takkan bafna, ama gitu kan Eropa saja, mau konferensi dalam dia, terus itu kemudian gashu basu, apa yang kena naus? Ini apa kali bayin? Apa yang jadi? Ini apa kali himbain? Himbain lama fahmi. Jadinya mi aku jerat, jadinya ada jadinya pokoknya. Mana sejauh siapa? Kan si video tojiru, kan si jalan tojiru, kan si malu ini me buat tojiru. Si Yesus tojiru, to setiap asasu, so setiap hasaru. Malu kau bajerat, malu jangan jauh jerat malu so jerat cuy, bagari, nagagari, sagari. Ini Israel ini kau nirafum. Akan tidak kayak gue, akan tidak gagesu tibeka. Kenapa? Isa orang jiran, orang isa ufke sebulcino, orang isa lati arah galfan ni jiran wakil nuata Yesus. Amin. Amin itu. Amin. Jero biar uftan, lokan jero biar dintan, jero era kilesara tertuju. Nanu faham betul dia kayu nak kena jaga jadi kilesa raja dia tinanggal. Kenapa dia nanti seni umpai dia tipuni tetapi mereka inggar itu itu harga inggar tadi kita sahaja tadi maluhan aku Hindu jadi singgar garai. Itu tadi mereka ni mana? Akan geraja waktu tu maafin jenis kes. Menjadi malu. Ini profesionalistik. Ini gereja saat itu, kerana saat itu, akar saat itu, well trained ini. Otoh boleh intai manusia. Rumah ini kalau gofta, hama pakai di sana, hama menjadi ini. Takar kamu, mari jadi takar kamu. Karena orang ini balabai ini kenya rakam kau. Gofta ni kongkolaj saja kenya, balani saja kenya, kata ubone amanir tilan. Ugawa kayu senitima an amaniti kene jerat an ugawa tu bukan nawar badan aragan fior badan fit ambong sowar badan lamma fa goftar ka funi na gere kesani isa bikin na jerada enno amana malo no mudan kabu amen satiken ni mo kotani jerat kam fakatan jer enno la galu moti nusuna enni sigesa jerado enni sia bulchu enni sia ego enni sia gesso amen. Kenapa surat aku? Yo, jadi kita orang arfani yo saf jerat ni ini nuke sejerat yang memuti aragal fikam. Karena jalan tu kan abomi ko ego isap. Ani sisa jalan aja. Adi fabangko kerana masalah na mana masalah jerat aja. Sekali wakayo. Sabomi ko ego isa nafat debe isa naf jerat. Ani sekali mana sajerat. Akeh isa wajinam pula bakka jirenya kongot nama nasa berbadu goftar nufis juga kejerat ada gaya itu misalnya samati jasa dia kata berbadu juga ada pun aduh Yesus misalnya samati jasa dia tahu itu apa bisa mandi jirenya sekarang mandi naga mandi bokona mandi ala berfi sekarang mana nama kasihan ikhwan ni jerat Yohanes sudah berkata bisa berbadu. Mana nama sana ni jerat. Kenapa Yosef jerat ni nukis jerat? Yosef jerat ni jerat ni kenya kamil kaita kadi jago datu ta
manni waaqayyo mana qulqullummaa waaqayyo taana mana waaqayyo keessa aara galfatee jiraatu mana waaqayyo keessa bulu anarraa kan eegamu isa wal galchuudha isa isaaf iddoo qopheessuudha edda wal galchee mana sana bareechuu mana sana miidhagsuu waan mana sana barbaadu malu gochuu kan eenyuti kan saati isa du'e mana sanaaf nama kanaaf isa du'e isa kan saa godhate anarraa kan eegamu isa bulchuudha akka isaan mijatu gochuudha sana booddee isatu gargeessa isatu bulcha isatu milkeessa isatu bareecha ani mata koo keessa galu mana qulqullummaa waaqayyooti kanaaf gaafa isaaf jiraannee inni nu keessa jiraatu haragalfii qabna nagaa qabna gammachuu qabna fayyinni keenya ariifata simboon keenya hin dabala gooftaan nu gargaara gaaffiin keenya bara baay'ee deebii argata ko'eessan taatu ko'eettiin taatu gaafa sana gatamtuun taatu gungumaan jiraattu gaafa sana maaliif mootiin ulfinaa si keessa jira maaliif si gungumsiisa ree mootiin moonaan mootiin jiraannaan akkamittiin akka qiyyeessaa bulfatu beeka inni kanaaf firoo tokko jireenya ilaalcha bara baraa fi xiyyeeffate haa qabaannu jireenya barsiisa dubbii waaqayyoof bitamu haa qabaannu jireenya waa'ee isaa dhugaa ba'uu jireenya isaaf adda ba'ee haa qabaannu ka'a asii deemnu jedhu gooftaan ka'a safara kanaa deemna hinga ka'a saba Israa'eliin immoo tulluu kanatti barsuun isin haa ga'u yeroo tokko bara dheeraa jiraatan tulluu sanarra tinaannoo jireenya wal fakkaatu jireenya nama nuffisiisu jireenya dadhabbii jireenya mudukkii jiraatu turan sana booddee waaqayyo ka'a isin haa ga'u tulluu kanatti naanna'uun dadhabuun isin haa ga'u jedhe nu haa ga'u kana booddee akka kaleessaa akka dheengaddaatti jiraachuun nu haa ga'u ameen jettu nu haa ga'u tarkaanfiin keenya haa jijjiiramu ilaalchi keenya haa jijjiiramu guddinni keenya itti haa fufu guddinni keenya waaqayyoo fakkaannee jiraachuun keenya itti haa fufu yeroo tokko jarri odolarra jiraatan tokko turan cittuu jechuudha biyya bishaaniin marfamee jiru keessa jiraatu turan jarri kun wiikandii gara bidiruutti ba'anii gara magaalaatti ce'anii kan qaban gurguratanii waan bitachuun isaaniif malummoo bitatanii nyaatanii dhuganii ho'anii machaa'anii galagalu torbeetti akkuma amala isaanii bidiruu isaaniitti ba'anii dhufan gaaf tokko bidiruu isaanii qarqara bishaaniitti hidhatanii gara magaalaa dhaqanii waan gurguratanii waan bitatanii dhuganii gammadanii yeroo lafti dukkanaa dhufanii bidiruu isaaniitti namanii imaluutti ka'an lafti dukkanaa'e inuma imaluu garuu ga'uu dadhaban maal ta'an halkan walakkaa ta'e inuma jedhuu ho'aa garuu dadhaban lafti barii jala ga'e sa'aatii 9 homaa garuu dandeenye Simbari sa'aatii 12 ta'e otuma galanii qorra bulanii maal ta'e beektu gaafa galagalanii ilaalan finyoon hiikne finyoon guddina nu dhobe waaqayyo nurraa coo finyoo sana abbaatu nurraa hiika finyoo hedduu jira akkati gara Kiristoositti hin imalle akkati gara Kiristoositti hin guddanne kanumti ati ofii kee gudunfite isa ofirraa jiruu qabu isa guddina nu dhowe Kiristoosin akkam fakkaanne isa nu dhowe isa ofirraa cirree gara sadarkaatti aanutti gara boqonnaatti aanutti akka tarkaanfannu kaleessa moo eeggadda jireenya achumee namni jedhe tokko inni yeroo sagantaa keessa jireenya achumee har'as boruus achuma waaqayyo achii nu haa baasu jireenya quucaruu keessaa nu haa baasu gara yaada waaqayyootti gara waaqayyoof jiraachuutti waaqayyo nu haa guddisu maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u gatiin jireenyaa gatiin jireenyaa jireenya duwwaa waan biraa barbaachuutti hin dadhabinaa waaqayyoo waan biraan gammachiisuudhaaf homaan nama hinaa gatiin jireenyaa jireenya duwwaadha waan ta'eef jireenya keessan gooftaaf kennaa waggaa 30 har'aa dura
Aniif maatiin koo warri koo jechuudha qaalluun isa ganna ture. Qaalluun sun qeekeenya ture. Akkoo koorra ture. Manni galmaa kun gimbii kan jedhamu manni utubaa 12 jira qeekeenya. Qaalluun kun isheerra dhufaa torbeetti guyyaa lama guyyaa waaqeffannaa jira, guyyaa lama immoo guyyaa ixaana aarsuu jira. Guyyaan waaqeffannaa torbii jedhama. Gaafa roobii fi gaafa sanbata duraa galgala uummanni naannoo yaa'ee dhufeetti sagadaa. Amlikoodha jechuudha. Sana gidduutti egaa hafuurri sun irra dhufee hin faradaa, hin dubbataa, hin himaa, hin sirbamaa fi nyaataman dhugama. Gaafni facaasaa fi gaafni jimaataa immoo guyyaa ixaanaa jedhama. Parsanal guyyaa dhuunfaatti dhaqxanii dhimma dhuunfaa haasofsiistanii. Dabaree qabattanii achi ol dhuftanii teessuu yeroo taraan isin ol seentu isheen iddoo teessuu qabdii gaayyaa dhooqqii iddoon aarsaa ixaanni itti aarsamu jira gaayyaa ishee as taa'aa. Mana sana namni seenuu hin danda'amu. Ijoollee duwwaatu ol seenna. Maaliif ol seenna? Tokkoon namaa yeroo ol seenu qursii bunaa fidatee dhufa waan ta'eef qursii bunaan sun ijoollee fayyamamaadha. Umuuf egaa gaafa sana gammachuu guddaa toora gallee teenyaa qursii bunaa kana hin nyaannaa waan isheen namichatti dubbatti kun dhaggeeffama. Yeroo ol seenee buna isaan kennataa, ixaana isaan kennataa, ixaana fuutee iddoo aarsaarra gaafa naqxu ixaanni kun ol aara. Dhugaa Waaqayyoon isinitti himaa ixaana aaruu kana keessa seenaa namichaa, rakkina namichaa, rakkina mana isaa keessa, gaa'ela isaa keessa, dallaa isaa keessa, maasii isaa keessa rakkina jirutti miti. Rakkinuma sirrii. Maqaa afurri koo dabalaa jedhee dabalaa. Eessuma koo dhukkubsatee ciise kunoo waggaa tokko dhukkubsatee ciise. Tokko miliqita himti. Muka mana isaa bira jirullee itti himti. Tulluu inni bira darbee dhufellee itti himti. Nama sana qofuudhaan hin beektu. Fagoodhaa dhufa namni kaa waan ta'eef. Qaalluma kanatu akkasitti nuti sagannuu hamminaa'ee yeroo tokko lafarraa dhufite. Waggaa gabaabaa gidduutti nama 7 ajjeese kennaa. Isaan keessa namoonni 2 guyyaa tokko du'anii booda tokko awwaalaman. Ijoolleen hangafaaf osoo gaaf tokko du'anii jechuudha. 8ffaa anaan haati koo eker dubbistuu kan jedhamutti na ergite hafuura warra du'ee dhaqee kan gaafatu maaliif dhumaatiitu baay'ee namatti du'ee horiin horuu midhaaniin marguu beelaan midhaanii. Kanaaf furmaata barbaacha hafuura warra du'ee akka gaafannu anaaf namoota ta'e maatii keessaa haati koo nu ergite gaafanna dhugaa anatu dhiyee jira yeroo sana hafuurri sun akkasumaan jedhe yaa gurbaananaa illee warra du'aniif boossa ani immoo waan kenna gaddisiisaa ati illee umurii bara dheeraan qabu naan jedhe wadhaa. Egaa akkamittiin abbaa koo akka ajjeese beekaa akkamittiin maatii tokko sana akka ajjeese beekaa guyyaa sanaa qabee ani waa'ee du'aa yaaduu jalqabee ani duuta waan naan jedheefi akkamittiin du'aa. Kanaaf eddan du'a ta'ee nan dhuga nan qaama nan xuuxa nan machaa waan garaa koongodhaan keessa gale harkan hin rafu boqonnaa qabu hirna fudhatu du'a faana fuula wal ilaalamu gaaf jidduu du'aa jala jiraachuu yeroo jedhamu isa jedhamu kan bara sanan beekaa. Otoo akkasitti jiraadhu inni egeree koo qabatee jiru inni har'aaf na kaa'ee jiru gooftaan kun na argatee na fayyise maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Kan Waaqayyo kana eebbifame haa ta'u. Ameen. Barri sun hin darbe barri gadadoo, barri rakkinaa, barri gidiraa, barri boo'ichaa, barri beela'uu sun darbee Waaqayyo karaa ilmasaa karaa Yesuus waan nu eebbisee Waaqayyo qe'ee keenyaaf nagaa kenne anaaf hojii kennee. Seenaa keenya jijjiiree haati koo lubbuun jirti. Kanaaf wangeela kana yeroo isinitti himu asirraa duwwaa miti. Isan maatii koo keessatti, isan jireenya koo keessatti, isan dhamdhamee arge, isan irraa nyaadhee irraa dhugee dhugaa ta'uusaa isan mirkaneesse waa'ee isaa isinitti hima. Inni jireenya barbaada. Hamma qaatti wal'aansoon koo isaaf jiraachuu. Argaa jirtu? Anama wangeelan hojjetu. Amma tola semua nanti, jireenya gaarii biyya kanatti jiraachuu hin danda'u. Tun barbaadu hin danda'u jira. Isaan jiraachuu hin barbaadu. Wangeelli biyya keessaa kun ba'aa gooti.
jiraachuu. Anaaf inni michuu kooti. Du'a kan nama isaa siifan jiraadha jedhee waadaa galee. Kanaaf inni anaaf jireenya kooti, inni anaaf hangafa, inni anaaf gooftaa, inni anaaf dinqiidha, inni anaaf guddaadha maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf faarfannaa waa'ee jireenya koo bara sanaa tokkoon isinii faarsee xumura. Qaalluun sun ani guddaadha nun jedha ture. Anatu waaqadha kan ana caaluu hin jiru jedhee nu gowwoomsa ture. Garuu sobduudha. Guddaan dhugaan gaafa dhufe inni sobduu ta'uunsaa hin mirkaneeffame. Yesus duwwaatu guddaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Isa isinii faarseen xumurraa. Yaa Waaqayyo,